بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتوتا أبليون كيا بغنا هنجراتني guyyaarraa wanti nuti barannu seenaa Khadijaa keessatti kutaa lammataati. Seenaa Khadijaa keessatti kutaa lammataa barannaa. Rabbi nu haa gargaaru. Hayye seenaa Khadijaa keessatti guyyaa kaleessa waa hedduu laallee jirra. Waan hedduu sanirraa akkuma beekamu Khadijaan kaatee rasuula keenya fuutee waraqaa bira fiddee waan isaanirra gahee itti himanii kuni wahii rabbiin sitti godhaa jiru jedheeni akkasitti gartanii rasuula keenya hime kaleessa barannee jirra. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam haadha mana akkanaa gaarii tana rabbiin odhaane isaaniif hire. Khadijaan tuni qur'aana rasuula rabbii irraa dhageennaaniin akkaan gammaddee qophooytee rasuula rabbii khaddamuudhaaf hidhatteetiniin kaate. Khadijaan jaalala rasuula rabbii waa tokkollee hin caalchifattu. Yeroo rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam rifatan yeroo isaan yaaddawan rasuula rabbii bira dhaabbattee isaan gargaartee akkana haati manaa gaariin yeroo namni rakkate nama bira dhaabbatti, yeroo namni cinqame cinqaa namarraa galchiti, waan qabdu uf duuba nama jalaa hin qabattu jechuudha. Eega kana nabii keenyarraa sallallahu alaihi wasallam wahyiin haga muraasa ni cite. Rasuulli rabbii haga hafeeyyuu ni yaaddawanii. Maaliif jennaaniin dhimmi maal akka tahe hubatanii jiran rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhimma wahyii dhimma rabbitti isaan kaleessu tahuu erga hubatanii Jibriil akkamitti natti dhufuu dhabe ka jedhan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yaaddawan. Isaan yaaddawaniitiin jennaan yaada lammataa kana keessattillee Khadijaan isaan gargaarte. Maal jettiin? laa tahzan yaa rasuulallah, yaa rasuula keenya hin yaaddawinii jetteen. Yaan maan fedhee dhufee odoo sirran turre dafee sirraa deema kanaaf jettee hin yaaddahin jetteen. Maaliif nam tokko yoo yaadda yoo cinqame isaan booda farajatu jira jechuudha. Isaan booda bal'inatu jira jechuudha. Erga kana odumaa hin turin wahyiin nabii keenya irratti bu'e. Ummanni mushriktoota yaada badaa yaadan bakka kanatti nabii keenya irraa wahyiin dhaabbatee jennaan ka duraan itti dhufu sun irraa hafee jira, jibbee jira jettee warri gartanii Qurayshii wal keessa dubbii oofteetiniin hama kana gartanii oofte jechuudha. Hama oofte isiin hamannaaniin rabbiin keenya gartanii isaan irratti dubbii hamaa tana cufe suuraa bareedduu isaan irratti buuse. Maal ka jettu? wadduhaa wallayli idaa sajaa maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa walalaakhiratu khayrun laka min al'uulaa. Suuraa kana rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala suuratu duhaa nabii keenya irratti buuse. Kana qofaa miti, kana boodaallee waan biraattuyyuu argame jechuudha. Suni maali jennaaniin warri nabii keenyatti amane warri lallaafoon miidhamuu jalqaban. Nabiin keenya da'waadhaan gadi bayanii nama gorsanii karaa rabbiitti namni dhufee jennaaniin namni nama isaanitti amane kana cinquu reebuu jalqabe. Gaafa kanallee Khadijaan biraan hafne bira dhaabatte jechuudha. Mushkilaa yookaan rakkoo tanallee Khadijaan nama heddurraa hiite.
suni maali jennaan warri diin isaaniitiin dheeffatu warri warra gabroonfataa makka keessa jiru jalaa baqatu mana Khadiijaatti wal ga'a achii waa nyaata achii dhuga warri bakka bulu hin qabne achi bula yaada babbareedaa isiirraa fudhatee yaada kanaan hammeenna tuuta isaanii jalaa ittiin qabbaneeffatan jechuudha. warroonni gariin inumaa warra gabroota taheetiniin waan ufiin bitu dhabe Khadiijaan maallaqa ufii bittee maallaqa ufiitiin baaftee maallaqa ufiitiin jara kana bituu jalqabde jechuudha Khadiijaan radiyallahu ta'ala anha. akkanatti gabroota yeroo sanii warra mimmiidhamtoota warra lallaaftota maallaqaan gargaartee rakkina jalaa baasaatiniin turte Khadiijaan. Khadiijaan kana qofaa miti qalbiin isii homa hundaafuu banaadha. adada waa jajjabaataniin isiin gammachuun isii ni eda'a jechuu maaliif waan jabaate san furuudhaaf dandeettii qabdi waan jabaate hiikuudhaaf gahee qabdi jechuudha Khadiijaan radiyallahu ta'ala anha. gaaf tokko seenaa Khadiijaa irraa Jibriil nabii kennatti dhufee alayhi salaam wa ala nabiyyina as-salatu was-salam maal jedhaan yaa Muhammad Khadiijaan dhufaa jirti yoo isiin dhufte salaama irratti qara'i rabbirraa salaama irratti qara'i narraallee itti geessii jedhee itti hima jechuudha. subhaanallah laal rabbii guddaatu iyyuu Khadiijaa salaama irratti qara'e jechuu Jibriiltu salaama irratti qara'e jechuu nabii kennatu salaama irratti qara'e jechuu Khadiijaan sadarkaan isii sadarkaa guddaadha jechuudha. kanaaf jecha Aishaan radiyallahu ta'ala anha waa'ee Khadiijaa irraa akkatti rasuulli rabbii erga hattaa isiin biraa gara akhiraa deemtillee yaadatan ganamaa galgala dubbatan irraa maal jetti takkaa dubartii irratti hinaafeen beeku haga Khadiijaa irratti hinaafe jetti Aishaan. maali jennaan ganamaa galgala isii dubbatan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. gaaf tokko Aishaan yaa rasuulallah namitti bara kam duute waa'ee isii dubbatta anuuyyuu gartanii si bira jira dubra na fuute anuu gartanii ijoollummaan na fuute manguddittii zamana meeqa gartanii duute maa yaadattaa jennaaniin rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam deebii ajaa'ibaa deebisaniif kalamuu Aishaan rasuula rabbii hin gaafanne maal jedhaniin yaa Aisha bar isiin kaanat wa kaanat jedhaniin waan ajaa'ibaa naa taate jedhaniin yeroo hambina kijibsiise na dhugoomsitee yeroo hambina dhorgate naa kennitee yeroo hambinatti kafare natti amantee ilmaan illee isiirraa argadhe Khadiijaatti nam tokkolleen kalaahu jedhaniin nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam achitti irraa dhaabatte jechuudha Aishaa radiyallahu ta'ala anha. Khadiijaan eegaa isiin gara akhiraa deemtillee nabiin keenya isii yaadatu hin dhiifne jechuudha. hattaa gaafa makkaan dhufan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam qabrii isii dhaqaniitiniin ziyaaran wafaa'an ahdii gartanii isiin waan isiin gooteef guutuufiif jecha dhaqanii irratti salaamatan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. kanaaf jecha Khadiijaan nama akkanaati. dubartoonni teennallee Khadiijaatti hidhatanii diinal islaamiin khaddamuudhaan diinaa bira dhaabbachuudhaan caalima gargaaruudhaan diin baratanii facaasuudhaan abbaa mana isaanii jaalatuudhaan yoo rakkoon itti gale yaada kee jechuu odoon tahin bira dhaabbatanii rakkoo irraa furuudhaan yoo inni yaaddahe maal taatee yaaddoyte jedhanii yaada isarraa galchuudhaan akka Khadiijaa kanatti seenaa isiirraa hubatanii akka gartaniitiniin itti fayyadaman wanni seenaa kana namatti himaniif haa namni bu'aa irraa buufatu. seenaa Khadiijaa keessatti waa hedduutu jira rakkataa gargaaruu beelahaa nyaachisuu daaraa uffisuu nama karaa waan deemuun dhabe gargaaruu abbaa mana isii kabajuu rasuula keenya sallallahu alayhi wa sallam kanneen irraa baranna jechuu akkanumaan seenaa qo'annee qorannee hin dhiisuu odoo hin tahin mana keenya keessatti tatbiiqa goonee itti fayyadamuun nurra haa jiraatu isiniin jedha. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سينان خديجة ديرادا
سينان خديجة تكالما متي ودو هما أولاني اللي انسوتو سينان خديجة أرعاب سينان خديجة أزمت الأبنا سقنتا اتعانون سينا دبرتوتا كبرنو حقا ولتدي بنتي نقها ربي كيس جراتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّي نهر دفتن كرا واتساب بيتين اللي نهر دفوني دندسني أقسما سقنتا كنا تليجرام رتيني دبرا تليجرام الرّلي بفتني فيدموني دندسني دبرتوتا قوتتا صحابتا هدو قرتني سينا إساني كقوان كقرن ولي دبر سوران دركما بهو كينا إن شاء الله تعالى ولي إفسنا حقا يرو ثنيتي نقه ربي كيس جراتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته